kana caqafataa jirtu kateettee caqafataa jirtu kammoo dhaabattee caqafataa jirtu gatteettee akka caqafattu dhiifama si gaafannee sagalee sana namni gurra sii kenne akka biran dabar namni ammaa ciilman argataa jette namni mootiyyuu nama taatee lafarra jiraattu namni sagalee kana dhageessu akka biran tarre wanni nuti isiniin jennu rakkina dararaa mana hidhaa irraayi mana hidhaa keessatti dararaa rakkoo tun irratti deemaa jira ilmi namaa miidhamaa jira ilmi namaa du'aa jira ilmi namaa beela'aa jira ilmi namaa daaraa jira jechuudha kanaafuu wanni isiniin jennu namni nama taatee lafarra deemtu hundi keessaniyyuu rakkoon nurra jiru kana himatuuf deemaa jirra rakkoon mana hidhaa keessatti nurratti deemaa jiru rakkoo beelaati ilmi namaa yoo waa gaafatan illee dura tursoo yoo askara waa gaafannu lagannaa marraa lama sadii irra jirra waan rakkinna amma har'a nurra ga'e kalee hengada torbee kana keessa akira geenne isin himataa jirra lagannaa goonee guyyaa sadi affaffaa irratti mudiirri guddaa walii gara akka riyaad tariiqal harjii kun dhufee ambaas illee fidee nutti dhufee isin rakkoon isin qabdan ini sana angkare balawat isin gargaar jiruuleen godhanii kunoo akkasitti jaarsolellee nu keessa jirti manguddollee ijoolleellee jechuudha as keessatti walumaan rakkachaa jirra sheer godhamee akkuma gasseen tadi sheer toolos wantu bira Kifuun akkam jirtu hordoftoota maatii chaanaalii naatoo walloo jirre jirtu bakka deebiin gara chaanaalii kanaan egaan dhuftan isin jecha Worooni jalqaba irratti maatii nuuf hin ta'in maatii naaf ta'a jedhee isin gaafadha kabajaaf jaalalaan bakkuma isin jirtanitti kabajaan kiyya kan jaalalaaf jechuudha kan nageenya bakka jirtanitti isin haa dhaqqabu isin jecha akkuma viidiyoo kana jechuudha dhaggeeffatan sagalee kana dhaggeeffatan jechuudha egaa gara tiktokiitii fi akkasuma guruupiilee garaagaraa irratti sheer godhamuutti jira waan kana jechuudha akkamitti argee bira darba jedheetiin aanillee viidiyoo isiniif waraabe jechuudha bileessa kiyya bileetii tiyya akkasuma immoo qaama kiyya saba kiyyatu mana hidhaa kana keessatti dararamaati jira egaa kanarratti jechuudha akkamitti isin jennee dabarraa waan dandeenyuun akkasuma immoo karaa dandeenyuun sagalee uummata keenyaa ta'uudha qabna akkasuma immoo haga dandeenyu du'aa godhuu qabna jenneeti viidiyoo kanallee isiniif waraabe hordoftoota kiyya kabajamoo viidiyoo kana jalqaba irratti akkuma dhufteen jechuudha laayik godhi sheer godhi maaliif jennaan akka uummata keenya bira gahuu akkasuma immoo yoo laayikii goote nama hedduu bira dhaqaa sheeris godhi maaliif jennaan uummanni jechuudha viidiyoo tanallee argee kan uummata isaatiif jechuudha akka sagalee hin tahinillee yaadatee akka sagalee ta'uudha akkasuma immoo akka du'aa godhanillee kan quba hin qabaannillee akka arguudha egaa hordoftoota kiyya kabajamoo an waan biraa isinii jedhu hin dhumne har'a waan mana hidhaa kana keessatti tahamaatii jiru wanni mana hidhaa kana keessatti tahamaatii jiru waan akkaan nama ajaa'ibu waan nama gaddisiisu uummanni keenya mana hidhaa kana keessatti dhumaatii jira mootummaan Itoophiyaatiillee kan mana hidhaa kana keessatti uummata keenya zim jedheetii laalaatii jiru jechuudha yoo rabbii sodaattan yoo oromoo taatan yoo bileetti qabaattan eebbileessa qabaattan yoo viidiyoon tun isin bira geesse hadaraa amaanaa yoo xiqqoo takka saba kan keetiif yaaddee bilisaan keetiif yaaddee akkasuma jedhaniitii jechuudha uummanni kun sheer godhi viidiyoo kana bira hin darbina jedhanii kan sagalee tana qabanidha jechuudha egaa hordoftoota kiyya kabajamoo akkam jennee bira dabarraa maaliif jennee akkasuma sooshaal miidiyaa jechuudha maaliif nu fayyada uummata keenyaaf baada sagalee hin taane mana hidhaa keessatti kadhumaatii jiran jechuudha haga dandeenyuun sagalee taanaa fi inshaallah sagalee tahaa fi bakkuma jirtanii kun dhaamsa kootiidha egaa amma jechuudha kanarratti waniin an dubbadhu jechuudha akkuma duraan ajandaa godhatanii karaa tiktokiitii fi karaa guruupii adda addaa hiitanii ajandaa godhatanii waa'ee jechuudha uummata mana hidhaa kana keessatti dhumaatii jiran san jechuudha dubbataatti turtan qaamotii sun dubbadhaa woroonni beekamtii qaqqabdan jechuudha uummata keessaniif sagalee ta'a akkasuma uummanni keenya mana hidhaa keessatti dhumaatii jira waan nyaatan dhabanii akkasuma qullaa isaanii yaa'anii bardhiiroo yaa ajaa'iba wallahi gadda guddaadha jechuudha kun gadda guddaadha namni amata 3 amata 2 amata 4 mana hidhaa kana keessatti dararamaa jiraachuun jechuudha baay'ee takka nama rakkisiisa akkasuma nuti adabbiin keenya maaliif beelaan nu adabanii laal viidiyoon tun barakkas jetti bar meen nagaan dhageeffadhu maaliif adabbiin keenya yoo nuti akkuma namaadhaa ilma namaadhaa carraa jechuudha carraa barbaaddatu akkasuma riskii teenya jijjiirratu biyya baaneedha maaliifiini laal sagalee nuuf tahadha maaliifiini qullaa nu oofanii maaliifiini qoonqoodhaan nu adabanii dhiiroo bar yoo nu nyaachisanii nu hidhan bar amata 100 meeqa yoo nu hidhanii jechuudha umurii teenyallee nu hidhan jechuudha rakkoo hin qabuudha ka jedhan jechuudha maaliifiini jechuudha achi keessatti nu dararanii achi keessatti beelaan akkamiin beelaan adabamnaadha jechuudha duniyaa gubbaarratti beelaan adamuu jechuudha rakkoo guddoodha jechuudha beelaan akkamitti adabamnaadha rakkoon teenya maal balleessine dhiiroo maaluma balleessine jedhanii kan waa taatee jiran jechuudha baay'ee takka kan garaa nama nyaatan jechuudha wallahi
baay'ee takka garaa nama nyaatanii. Egaa jechuudha ebbileeyyan kiyya rabbiin bakkuma jirtanitti isin bira haa jiraatu. Akkasuma immoo araballeen jechuudha rabbiin isiniif haa laaffisu. Askara kanalleen rabbiin isinii laaffisee nyaata jechuudha akka isiniif kennu rabbiin isumatu nama razzaqa isin haa razzaqu rizqii jechuudha isiniif haa banu bakkuma jirtanitti jennee du'aa isinii goona jechuudha. Maalifiin jechuudha adabbii beelaatiin adabbii garaatiin maalifiin adabamnaa dhiiroo nuti Itoophiyaa miti akkamiin nu irraanfattanii ka jedhan jechuudha. Sagaleen achi keessaa baate tun jechuudha baay'ee takka jechuudha sammuu nama tuutti baay'ee takka nama dhagahamti jechuudha. Akkamitti jechuudha nuti garaadhaan adabamnaadha dhiiroo lammii Itoophiyaati miti laal viidiyoo TikTok irraa jechuudha argee waraabee tokko jechuudha. Tigireen ni jira, Amaarri ni jira, Oromoon ni jira, qaamii hundinuu ni jira. Achi ta'aniiti jechuudha atis yaada kennadhu jedhan jechuudha. Namoonni jechuudha waan itti dhagahame isaan jechuudha kennatanidha jechuudha. Dhiiroo rabbii keessanii jedha nuti mana hidhaa keessatti akkamitti dhumnaadha. Sagalee nuuf hin taatanii barbeelaan adabamaatii jirra. Akkamitti qaama lammii Itoophiyaa taatanii akkamitti mana hidhaa kana keessatti dararamnaadha jechuudha. Akkasuma immoo asirratti wanni jedhu jechuudha uummanni jechuudha yoo uummanni kun zim jedhanii itti dhiisan jechuudha. Akkasuma immoo uummanni Oromoo akkasuma immoo Itoophiyaan hundinuu jechuudha yoo zim jetteeti itti dhiiste jechuudha achi keessaa hin bahan jedheeti jechuudha hin yaadu jechuudha. Yoo sagalee jechuudha warroonni beekamtii qabdan jechuudha sagalee karaa adda addaatiin yoo taatan jechuudha akka sanitti jechuudha furmaata ni argata jedheeti ni yaada. Saniin ala jechuudha furmaanni takka dhufullee hin jiru. Isaan jechuudha achi keessa iyyatanillee jechuudha yoo nuti asitti ka qabbaneessu nu ta'e maaltu dhufaaf wanni dhufu takkallee hin jiru jechuudha. Kanaaf jechuudha qaamotni dhimmi ilaallatu akkasuma immoo jechuudha mootummaan Itoophiyaattillee mee rabbiin laaffisee uummata kana achi keessaa haa baasuuti. Wallaahi namni maraatee mana hidhaa kana keessatti bardhiiroo waan nyaata dhabanii waan nyaatan dhabanii kan jedhaati jiran jechuudha. Waan uffannu hin qabnu qabbana yeroon ammaadhaa tuni sa'aatiin amma keessa jirru tuni jechuudha ni beektanii kan mana bulaatii jirtanillee jechuudha qabbana jechuudha. Qabbanatu jira sa'aatii qabbanaati jechuudha yeroon kun jechuudha. Sa'aatii qabbanaa kana jechuudha balaa xarraa jechuudha simmintoo irra kaciisaati jirru. Waan nyaannu hin qabnu qabbana kana waan nyaannu hin qabnu waan uffannu hin qabnu. Qabbana kanaan jechuudha asii himaruu jechuudha nutti banan mukayyafa jechuudha mukayyafa nu qabbaneessan. Isaa laal sa'aatiin qabbana asii mukayyafa itti banan mukayyafi asii itti qabbaneessa asii dachiin simmintoodha dachiin nufuufu qabbana amma yeroon amma keessa jiru kun qabbana ni beektanillee ni beeka sa'aatii qabbanaati jechuudha. Egaa kanaafuu jechuudha rakkoo akkanaa tana keessa jirraa namni yeroo nyaata ol naqan jechuudha kunoo viidiyoo kana akkuma agartan jechuudha namni yeroo nyaata kennuudhaaf jechuudha. Sa'aatiin nyaataadha yeroo gahe jechuudha osoo inni garii hin nyaanne wal saamaniituma fixan jechuudha. Akkasuma immoo as keessaa dullacha jechuudha dullacha akkasuma nama gurguddaatu jira jechuudha. Ijoolleenis ni jirti namoonni jechuudha gurguddoonillee ni jiran jechuudha. Egaa dullacha jechuun hin ta'u nama folchaas hin jedha sumaanii manguddoon teenya jechuudha. Abbootiin keenya gurguddootu jira as keessatti abbootiin keenya. Nyaata kanallee saamuu hin danda'anii akkasumas harki ijoolleetillee saamuu hin danda'anii nama jechuudha humna qabu faadha jechuudha kan waan kana argatudha jechuudha. Egaa kanarratti jechuudha uummanni keenya baay'ee takka dararamaati jira. Wanni viidiyooleen hedduu isin hin agarsiifne warri mana hidhaa keessaa bahu jechuudha. Warra mana viidiyooleen mana hidhaa keessaa bahatii jirtu viidiyooleen mana hidhaa keessaa bahatii jirtu jechuudha. Waan akka nama gaddisiisu akkasumas sagaleen garaagaraa kan achi keessaa bahatii jirtu jechuudha. Waan akka nama gaddisiisudha jechuudha. Rabbiin siin rakkisinii sheer godhii rabbiin siin rakkisinii sheer godhii kan jedhanii isaan dhaammataatii jiran jechuudha. Yaa Oromooto hedduu takka nama gaddisiisan akka kiyyatti jechuudha. Uummanni keenya kun jechuudha bara baraan jechuudha. Tanaan dura bara namni suudii yeroo bahe jechuudha gara suudii kana yeroo deeme qabameetuma garagalaa bara waa takka. Entau ini makamama biyyumatti gala yoo fedhan deebi'a carraa lammeeffachaa isaa mokkorata yoomti kan immoo ni dalagata amma inuma gala amma bar mana hidhaa keessatti ammata sadii ammata lama hidhamta mana hidhaa kana keessatti yeroo hidhamte akkana taata bar rakkoo gurguddoodha bar kan addunyaan nuuf hin beekne dhiiroo wanni kun akkamitti dhokateetuma taa'e
egaa viidiyoon achi keessa baatee jirtu jechuudha baay'ee takka kan jechuun nama gaddisiisu ijoolleetu jira xiqqaatu jira akkasuma immoo namootan jechuudha umriin isaanii gurguddatantu jira akkasuma immoo kan achi keessatti maraatee of ajjeesu meeqatu jira du'aalleen nurraa gadi hin baasanii namoonni yeroo du'e jechuudha dhukkubni garaagaraa akkuma beektan jechuudha sa'aatiin kun sa'aatii dhukkuba faca'uusan jechuudha sa'aatii sanii akkasuma immoo yeroo namni du'ellee kan nurraa gadi hin baafne nurraa gadi hin baasanii achuma keessatti jechuudha nu dhiisanii rakkannee rakkoo gudduutu jira yoo Itoophiyaa taate ati immoo dhalataa Oromoo taate Itoophiyaa taate akkasuma immoo dhalatama Itoophiyaa jechuudha Oromoo qofa osoo hin taane qaamota hedduudha kan mana hidhaa kana keessa jiru yoo ati dhalataa Itoophiyaa taate zim jettee nu bira dabartee rabbi irratti si dhiisnee jirra jedhan jechuudha viidiyoolee tana sheer godhaadha jedhan jechuudha akkasitti dhaammataatti jiran jechuudha Oromoo ta'u warroonni beekamtii qabdan hundinuu waan kanarratti jechuudha dhimma itti godhadhaadha akkasuma immoo qaama dhimmi ilaalatu bira hagootii karaa hundaan jechuudha sagalee tahaa fi isiniin jedha uummata keessaniif viidiyoo kanallee sheer godhaa bileejiin keessaniif akkasuma immoo laayikillee koomentillee hin irraanfatinaadha du'aa godhaadha rabbiin haa baasu jedhaadha du'aa godhaadha egaa an waan biraa isiniin jedhu hin dhufne har'a viidiyoo mana hidhaa kana keessatti uummanni keenya dararamaatee jiru haga dandeenyu sagalee ta'uudhaaf kan dhufne egaa guddoo galatooma na waliin turuu keessaniif Annaatoo Wallooti warroonni chaanaalii kanaaf jalqaba irratti maatiin ta'in maatii ta'a jedhee isin gaafadha. Inshaallah viidiyoo biraatiin haga walitti deebinutti nagaan jiraadhaa turtii gaarii.